maal godhinaan jetta ati ofii keetii mana kee ho'aa keessa teessa natti bilbilii lamuu naan jette kun ana kanaanu miskiina fakkaate atis dhiis jedha jidduun dhalaa taa'e soo ishii caaltuu kana ta'e namitti sana miila dhiqee ilmoo kiyyaaf jecha miila hin dhiqu abadan ilmoo kiyya yoo rabbiin keeti jedhe naa fida ma ilmoo jiraadha bar ilmoo namni rabbiin hin fidiin awwaaleeyyuu galaa miti aboo biyyeetti mana ishiiti immoo ofuma ishiiti qaajjoftee baate amma immoo deebitee galte ilmoo kiyyaaf jedheeni ani akkas ta'eeni ilmoof jecha namni waan hin taane hin qabu garaan haadhaa kun akkasii maal garaan haadhaa kan kee kan namarraa addaa miti haateessu daa'imti kee daa'ima kee bitattaare osoo nama sammuu qabaattee fayyadamtee gorsa kiyya sana hunda dhageesse amma ni kanin viidiyoo waraabuuf dhufe warreen caaltuu bira dhaabbadhu naan jettaniif gorseenii dadhabaan immoo mana ganda warra hajjii sana miilli kiyyan ejjetu ani ilmoo kiyya guddifatuu fedha ijoollee kiyya guddifatuu fedha maaliif namtittiin ramadaana keessa rahmata namaan goone namniin kun keerii dalagata ramadaana isiniin kunuu ni beektanii namni ramadaana keessa waan keerii hin dalagiin kana booda immoo boolla guddaa qotanii fi mucattii kanatti darbuuf deeman kanuma sammuun ishii yaaduu dadhabee achi afaan banaa oolte annaa aarsiti dhugaa hin aaratti caaltu bakka. Assalamu alaikum ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha biyya keessas biyya alaas warreen jirtanii nagaan keessan isiniif haa ta'uu isiniin jedha har'ammoo waan kun maal qabattee dhuftee jechuu maltanii baay'eellee haasa'uun barbaadu viidiyoo kanas yaadeellee dalagaatiin jiru namoota hedduun na dhiphisee jira namoota hedduun na bilbilaa jira namoota hedduutu karaa keessaallee maaliif calliftaa maaliif deemtee caaltuu hin gargaarree maaf caaltuu cinaa hin dhaabbanne namoota hedduun naan jedhee jira jechuudha ani caaltuu ka cinaa dhaabbadheef hin dhaabbatini namni takka namni na argaa jiru hin jiru rabbii kana malee jechuudha mucayyoo kananiin gorsaa biran hin dhaabbadha dirqama akkasaan waan isaan godhan kana isaan egaa waan godhan garuu ka maaltu haferee ogguu mana fincaanii seenanii yookiin immoo ogguu irriba dhirsa faana rafan malee waan isaan hin agarsiisin hin jiru jechuudha viidiyoodhaan aniin kun immoo akka isaanii ta'uu hin barbaadu jechuudha dirqama miti nama yoon gargaaru viidiyoon ol baasuun yoon nama gorsu viidiyoon ol baasuun daruurii miti garuu yeroo tokko yoon ol baaseellee isin hafootti waan takka dubbaddamaa jechuu miti jechuudha agas mara namni waan mana ofii hunda sooshaal miidiyaa baasuun hin barbaachisu maaliifin isiniin jedhe hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akka waan ani caaltuurraa fagaadhe isinitti fakkaachuu danda'a dhugaa keessan fagoo jirtanii homaa jechuu miti garuu kan nama kana itti himtu malee ittiin hiitanii waa takka hin gorsitu gorsa sana namni tokko fudhatee yoo hojiirra isiniif hin oolchin maafish faayidaa takka hin qabu jechuudha beektanii aniin kun akka intala nama tokko akka dubartii tokko akka boleettii rabbii tokko gorsaanii jira halkanii guyyaa gorsee itti bilbilee durumarraa eegalee jechuudha odoo wanti kun guutuun hin dhufin dura gorseenii ture jechuudha caaltuu yeroo tokko maal akka ta'e beektanii shamarran kun yoo waa'ee dhirsaa yookiin waan takka itti gorsitan akka waan inaaffaatti fakkaata egaa hordoftoonni hedduun illee garaa dhalaatu akkana godhaa ishiin miskiinaa ishiin akkasii warreen jettanis hin dogoggoriina ani yeroo baay'ee ijoolleen viidiyoo kiyya agoodhumaa hordoftanii dhaggeeffattanii yaada naa kennitan hedduu jira hedduu isinillee galateeffachuu barbaada sumaanis ijoolleen immoo waan viidiyoon kun hin jedhin osoo hin dhaggeeffatiin hin fixiin mata duruma qofaan nama arrabsitanillee ni jirtu omaa miti arrabsoo nama arrabsoo aaree soon ta'in caaltuun miskiina jedhaan oolina maali miskiinummaan agas ga'e dubartiin takka mee akkamiin bultii sii irratti yoo jabduu hin ta'in maafish faayida mee ishiin kun ogguu ajjiifana wal jaalatanii walitti dabalamanii jedhan sooshaal miidiyaadhaan wal fuudhan yaa ummata ta'anii akka ilma namaa sirnaan wal fuudhee miti namni kun yoo danda'ameef waa'uma ofii kana waa'uma bultii ofii wal waahid maaltu sooshaal miidiyaa irratti ol baasuuf fide hin barbaachisu ture wal dhabanis keessumatti fixatuu qaban ture eega baasanii irraa dubbatuuf anillee amma kana jechuudha egaa mee caaltuun kun durumarraa osoo ishiin mugduu haqa dubbadhaa isiniin kunis osoo ishiin mugdee as magaalaa keessa afaan bantu mucaa irraa ilmoo irraa fudhatan hayyee ilmoo irraa fudhatanii miti namni dubartiin kun yoo ofii mala wallaalte namni mala sinii malutti fayyadamuu qabdan dhiisii irraa bahii
namticha kana takka irraa baateettaa ilmoon kan isaati namtichi kun gowwummaa isaa argee namtittiin kun gowwummaa ishee argitee lamaa ta'anii isaan ilmoo jidduutti si gurguratuu fedhanii dhaabbadhurraa yaa obboleettii kiyyaa sitti haa afuu ilmoon kun boru yoo guddatte beessa eessattuu bakka fedhettuu ni argatti haadha kiyya jettee ni soqxi haati immoo ilmoo kana sababbii malee rakkoo malee lafaa kaatee hin gaddu haati kamuu aga fedhee ta'u haati kamuu ilmoo kana jibbitee ilmoo ofirraa hin darbitu yaa ummata ishiin kun immoo ofii hin darbine kunoo ragaa guddaa qabdi kana addunyaan beektu viidiyoon lafa jira yuutuubarra jira wanti yuutuubarra waan baduu miti ni agarti abbaan yoo balleesse nuhun kunuu irraa dalagaa jirra namni biraallee reakshinii irraa dalagaa jira mucattiin kun boru rabbiin guddisee yoo jedhe waan haati ishiitti gatte sababbii haati ishiin itti gatte ni beekti ni dhageessi ni agartiiti haadha kiyya jettee ofitti qabdi moo hin qabdu sinuu murteessa ijoolleen zamana kana dhaloota bubbeen ta'ina dhaggeeffadhaa qayyabadhaatii yaada keessan barreeffadha omaa rakkoon qabu kun namnuu yaada yoo kennate ani yaada keessan kanarraa ka'e waa hedduu argee waa hedduu baradhe yaada isinnaa kennitaniin jechuudha isiniin kunis yookiin beekamu waan kanarraa baratuu dandeessu beektanii kanaafiyyuu ofuma ishiitii too asii qaajjooftu daa'imarraa fudhatanii amma immoo teessee mucayyoo ishii bitatuudhaaf ogguu akka daldalaa taatu maali kun dadhabbina mataa ishiiti kun bakka ilmoo jettee akkas taatee ilmoof namni waan ta'in hin jiru ilmoof jettee akkasii warreen jettan ilmoof jettee akkas hin taane ofii dadhabbina sii sammuu ishiitti hin fayyadamne dubbattee nama namansiiftu yookiin waan akka hin jettu yookiin ofii ofiin tasarraftu leesh dubartii jechuun dhiira caala sammuu ishii kana itti fayyadamtee tooftaa waa hunda beekti haadholiin keenya waa hunda isaan irraa barannee jirra bara maalifan caaltuu gorsan deeme maal kan ta'eefin caaltuu gorsa maal ishiin bultiitti galtee nama guddoo akkuma kiyya ishiin bakka bultii ishii irraa gorsineen waa akkana bishaanii gadi ishii obaafnaare nu wajjin dararamaa jirra nu faana makaraa argaa jirra keessaan gorsinee gattaa'ii deebitee manuma sanatti hin galiin huccuu guurrattee daa'imni kun akkuma waan daa'ima ishii dagattee taateeyyuu adaba gootee mana hojii ishiiti osoo gadi hin bahin dalagaa ishii kana dalagatteetuma osoo usirraa jette isaan boroo fi isaaniitiifuu bakka dhoksanii as baasan ammoo isaan ishii gowwaa argatanii koottu yoo jedhaniin hin deemti deemi yoo jedhaniin hin deemti durumaa du'eetaniin akkana biyyee dachitti dabala malee mana kiyyaan boosoo ana taate fuudhee hin fuudha jedhee namtichi baasee haa fuudhu gara biraatti deemee haa fuudhu fuudhuun dhoowwinee miti silaa ishiinoo afaan bantee teessiti yookiin sirnaan teessee immoo akka shareehatti hin fuusifne ofiin fuudheedhe namtichi mana kiyyaa bayii fuudhii dhumate mana ishiiti immoo ofuma ishiiti qaajjoftee baate amma immoo deebitee galte ilmoo kiyyaaf jedheeni ani akkas ta'eeni ilmoof jecha namni waan hin taane hin qabu garaan haadhaa kun akkasii maali garaan haadhaa kan kee kan namarraa addaa miti haateessu daa'imti kee daa'ima kee bitattaare osoo nama sammuu qabaattee fayyadamtee gorsa kiyya sana hunda dhageesse amma ni kanin viidiyoo waraabuuf dhufe warreen caaltuu bira dhaabbadhu naan jettaniif beektanii gorseenii dadhabanii immoo mana ganda warra hajjii sana miilli kiyyan ejjetu ani ilmoo kiyya guddifatuu fedha ijoollee kiyya guddifatuu fedha maaliif namtittiin ramadaana keessa rahmata namaan goone namniin kuni keerii dalagata ramadaana isiniin kunuu ni beektanii namni ramadaana keessa waan keerii hin dalagiin kana booda immoo boodha guddaa qotanii fi mucattii kanatti darbuuf deeman kanuma sammuu ishii yaaduu dadhabee achi afaan banaa oolte na aarsiti dhugaa hin aaratti caaltu bakka maa ilmoo haadha kiyyaan taane gaani maal godhaaf namni sammuu isaatti hin fayyadamne gorsa namatti fayyadama akkuma isiniin jedhe maaliifan ishii gargaara ishii maal taate ishii gargaara maal ofii of godhaa jirti bututtuu ishii sana guurtee agachi mana namtittii seexana deebitu osoo ishii caaltuu kana ta'e namittii sana miila dhiqee ilmoo kiyyaaf jecha miila hin dhiqu abadan ilmoo kiyya yoo rabbiin keeti jedhe naa fida maa ilmoo jiraadha bar ilmoo namni rabbiin hin fidiin awwaaleeyyuu galaa miti aboo biyyeetti kennee ilmoon ishii jiraatuu quba qabdiiti fayyaadha jechaanii jiranii namtichi kun immoo irratti dallaala malee abbaa barinnis hajjiin kun abbaa ilmoo kiyya ni gurguradha haa jedhu malee hin gurguru dhibbaan immoo kan itti amanu jechaadha abbaadha dhiiga
foonsaati ilmoo isaa jechuun garuu intala jazbaa kan argate caaltuu hoolaa olii gadi akka ittiin mar'ataa deemtu argate inni itti taphata malee abbaan akka fedhe yoo ishii anaa jedhe abbaadhaa miti haa qalu dhiisee dalagaa kiyya dalagadhee harka lafa jalaatiin toftaan dubartiin kun waanum argitu jechaa miti bar muyaa balibbinoo jedha warri soddaatiin keenya beektan baatee ishii dubbii ishii namaan galu maaltu nama maal akkanni kilmaadhaan dubartiin waa takka sirreessuu dandeessi dubartiin immoo waa balleessuullee dandeessi miila kattaa'ee ana miila dhiqa shaqaala kiyya godhadha shaqaala kiyyati shaqaala kaddaamaa jettiin bar ani maal boodha nadhoon akka kiyyaa kaddaama ganaan jettu funyaan ishii kan akkan addaan cabsee mana hidhaa gala mee namni misikiriin barbaachisu waashiin barbaachisu viidiyoon shiyyuu kunoo ragaadha birriidhaan daa'ima kee sii kennee saniin birriinaa kenniteetti kunoo ragaadha deemte poolisa karaa nagaatti hin fiddu poolisatti fidi caaltuu lakkii mucayyoo kee akka fudhattu lakkii ani isaa poolisatti hin fidu mucaa kiyya gara na jalaa balleessaa balleessanii daa'imti ishee homaan taatu wallaahi homaan taatu namtichi maallaquma ishee baatii meeqa ifa hajjiitti yaadee baasee buusee hajjiinuu miskiina miti innuu hin beektani mujriima miskiina fakkaatee atis dhiis jedha jidduun dhalaa taa'een illee ammallee immoo caaltuu kana ramadaana booda namittiin hajjii silaa fokkortee jirti ramadaanni kun haadhumu siirii kiyyatti deebi'a jettee jirtiiti siirii ishii sanaan yookiin geessitee arabatti gurgurtee mucattii sana achitti jaanjessuu baannaan tuf jireenya ofii keessatti abbaatu murteessaadha yoo abbaan kun dadhabee kana na gargaari jedhe cinaa dhaabbadha bilbileeyyuu bilbila kadhaan narraa kaafti maal godhinaan jettaa ati ofii keetii mana kii ho'aa keessa teessa natti bilbiliin lamuu naan jette kun ana kanaanu hin bilbiluufaan kana booda maaltu na galche maal godhame ittima sa'a 24 itti bilbila kadhaa meeqaan kaafti ani immoo kotteen kiyya qe'ee isaanii sana hin ga'u qe'ee abaaramaa qe'ee shiraaf sharriidhaan hassaadhaan mana guutan ani hin deemu qe'ee isaanii ani jiraachuu barbaada ijoollee kiyyarra ishiin dhimma mataa ishee dura balleessite waan dura bade namni tolcha namicha mujriima fokkataa kan fuulan tolle amalan tolle fuulli mee rakkoon qabu rabbi kan uume ishee alhamdulillah jedhee namni amala gaarii fi nyaamusa gaarii hin qabne naa taa'ettee irraa dhalte immoo hin taaneef ammallee deebitee biddumatti maal ibbo maqaa nu nyaatte inde innaan ani gargaari naan hin jedhina amma as jalatti arrabsuu na eegus ni beekanii harrabsoon keessan uumaa naan godhu kijibaanan caaltuun miskiinummaan daangaa hin qabne miidhaadha gowwaa doomaa ta'uudha kun doomaa sibiila qara hin qabne waa mura akkas ta'uudha kun namni ishii hin booyin jiru namni ishii hin gorsiin hin jiru gattaa'e gad dhaabbadhu ilmoo kee boruu sii fidanii gattaa'e gad dhaabbadhu jedhee namni ishiitti niyyiin hin jiru namni sooshaal miidiyaan fayyadamne guutuumush dirqama miti namni kaameeraa afootti dhaqee ishii gargaaruun gargaarre ittimne poolisa siif hin namanatti jenne natti hin fidiina natti hin dhufiina maaltu sin galche nuun jette maal nu galche dhugaa ishii jette kanaafiyyuu ishiin miiluma ishii dhiqaa haa ooltu miiluma namititti nama dhiqaa huccuu hajji miicii fixi huccuu qiyya miicii fixi maali dubartiidha dubartiin lamaan wal dadhabdi dhooftee teessee ishiin miila naa dhiqi jettu bishaan danfistee mataa ishiitti gadi naqxu silaa ilmoo kee argataan jirtu baatii meeqa guutuu sii kennina jedhuun paaspoortii hoodhu jedhuun fidi jedhuun itti kenniti maali iddee ilmoo ishii fidaafiin jiran ijaan ishee agarsiisaan jiran baatii ramadaanaa kan namittiin keeriin dalaganni amma miila dhiqsiifattu ilmoo ishii kennitii fi jala teessee miila ishii dhiqxi wallaahi osoo taate bishaan danfisee miiluma ishii sana keessa kaa'ee tortorsaa yookiin funyaan ishii cabseetaniin immoo ofii kiyyaallee hidhamee ta'a silaayyuu amma jireenya raahaa qabdu jiraatan jirtu mucattiin kuni akka bofaa mataa ishii fi afaan ishii iyyuu sana qaxaqqaxxee mana hidhaan galtu maali lubbuun takkitti waa lama baannee deemnaa boo hiddee maalama akkana fannisa soanaati maali yoo du'e kalaas namni caaltuun yoo duute wayyaaf namni ilmoo isaaf hin taane namni ofii isaaf hin taane namni ofirra dhaabbatee waan lolanne eeshi ani faayidatu maafish faayidaa takka hin qabu namitti seexana faana teessee gana afaan banti manuma sanatti hin deebi'iin yaaboo manuma sanatti hin deebi'iin jenneeni kadhannee dadhabne mana sanaa maal qabdi ishiin ilmoon mana keessa hin jirtu amma akkuma ishiin jette kaddaaminnatii namitti seexanaa boobsitee akka re'ee haddaaniin kunne jala kaddaamaa ta'uuf malee waan biraa waan takka wanti ishiin qabdu hin jiru harka lafa jalaan namni suuteedhee ilmoo ofii karaa itti argatu na gargaara afaan hin callisuu dhiisee lapheetti qabatee namni waa takka godhatu ka danda'u
ishiin waa margiti xibxibdii sil eega ordoftootaaf kabajamtoota kiyya ani isinitti illee anu iyyee aniin kunu miira keessa galee lolaa jira dhiifamanaaf godha na of kalchaa dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Warreen gargaari naan jettan dhiifamanarraa ta'ani waan ishii gargaaru tokko hin jiru. Garuu immoo yoo naa danda'ame alarratti yoon argadhe gorsuunii yaala mana isaanii niin sodaadha hin deemu. Bakka maal rakkadhe hiddee uummanni magaalaa keessa mataan qawusii ta'e guutuu jala deemanii waanin ijoollee kiyyarraa dhabama ta'uuf hin jiru. Yoo abbaan fedhe akka fedhetti haa jiraatu. Maal godharee meeni iskii isinuu bakka kiyya kana bu'aati ilaala isin fagoo teessanii waa hedduu yaada kennitu malee waan as keessa jiru bar wanti kaameeraan alaa waa hedduutu jira yaa uummata keenya. Anis yoon isinitti balleesse yoon daangaa isinitti darbe dhiifamanaaf godha. Yaada keessan immoo adaraa isinitti haa ta'u yaada haqa yaada karaa qajeeraa barreessaa fi caaltu kanaallee beeka. Waan ishii baasu waan ishii sirreessu kun sirraa tola jedha malee waa'ee caaltuu miskiina jettanii ashaangulliitii bu'aa ooltutti hin kennina isiniin jechuu barbaada. Isinillee egaa har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufe ani samoonallee aniin kunu social media kanarra badee jira. Waan isinuu hojii manaa hedduu naa kennitanii jirtanii waan sirreeffadhu jira waa takka sirreeffadhee immoo inshallah viidiyoo bareedaan isiniif deebi'a jedhee yaada. Aniin kun mudannoo hedduu qabaatu mala inshallah biiznillah waan walirraa barannu ta'a. Galatoomaa jiraadha bakka jirtan nageenyi haa jiraatu isiniin jedha.